Abbaataa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa qo'annoo fi qorannoowwan saayinsii fi teekinooloojii bulchiinsa gaarii fi tajaajila siistamaa biiroolee hedduuf dalaguudhaan hojiirra oolchee bu'aa abdachiisaa ta'e galmeessisee jira. Hojii daataa seentarii fi Oromiyaa dijitaalisuuf siistamoota hedduu misoomsuun magaalota smaart gochuu keessatti shoora olaanaa taphachaa jira. Musaajiiwwan appilikeeshinoota siistama hojii kenniinsa tajaajila ammayyeessan biiroolee hedduuf misoomsee hojiirra oolchee jira. Argannoowwan saayinsii fi teekinooloojii qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa keenyaaf fayyadan misoomsuu fi madaqsuun hojii boonsaa hojjechaa jira. Kaaffee saayinsii magaalota hedduu keessatti ijaare wiirtuu kalaqaa ta'uun dargaggoota hedduu oomishaa jiru. Teekinooloojiiwwan damee dinagdee fi fayyaa darbees kanneen biroo deeggaran qorannoo fi qo'annoodhaan deeggaramee misoomsuun hojiirra oolchee bu'aa qabatamaa galmeessisaa jira. Ammas bu'aawwan saayinsii fi teekinooloojii hanga ammaatti argateen daran babal'isee hojiirra oolchuun biyya saayinsii fi teekinooloojiin keessatti dagaagee ijaaruuf kutannoodhaan hojjechaa jira. Abbaataa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa. እጅግ ዘመናዊ ፋብሪካ ዓለም በደረሰችበት የቴክኖሎጂ ውጤት ተደራጅቶ ብቁ ኬሚስቶችንና ዘመናዊ ላቦራቶሪዎችን አሟልቶ ለኢንዱስትሪዎች ግብዓት የሚሆኑ የተለያዩ ኬሚካሎችን የሚያመርት የዘርፉ የጀርባ አጥንት በምርቶቹ ጥራትና አቅርቦት የሚወደስ አላይድ ኬሚካልስ ለሳሙናና ዲተርጀንት ፋብሪካዎች ለቆዳና ብረታ ብረት ፋብሪካዎች ለግንባታ ስራ የሚውሉ መሳሪያዎችን ለሚያመርቱና ለወረቀት ፋብሪካዎች የሚያገለግሉ ሶዲየም ሲልኬት በፈሳሽና በጠጣር አልካላይንና ኒውትራል በፈሳሽና በጠጣር ሰልፈሪክ አሲድ ሊኒየር አልካላይን ቤንዚን ሰልፈሪክ አሲድ ላፕሳ ሶዲየም ላውሪል ኢተር ሰልፌት SLES ኮኮዳይታኖላሚድ CDEA ኮካማይዶ ፕሮፒልቤታይን CAPB እና ሌሎችንም ኬሚካሎች በጥራትና በበቂ ሁኔታ አምርተን ለደንበኞቻችን ስለ አጠቃቀማቸው ስልጠና ሰጥተን በተመጣጣኝ ዋጋ እናቀርባለን። ለዚህም የበርካታ ISO እና አውቶራይዝድ ኢኮኖሚክ ኦፕሬተር AEO ሽልማቶች ባለቤት ነን። አላይድ ኬሚካልስ የሬታ ሾው የፕላቲኒየም ደረጃ ስፖንሰር። Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenya turtii innoveetara Israa'el beellama waliin tanaan dura taasifne kutaa tokkoffaasaa dhiyeessine kutaa lammaffaa beellamaan ofirraa bulfanne kutaa lammaffaasaa bifa bareedaa ta'een qabannee dhiyaannee jirra. Qopheessaaf dhiyeessaa Riittaa Taaddalaatii gama daayirektingiitiin Faayisaa Addunyaa kaameraaf sagaleen immoo Naaritaa ispoonsaroota keenya Abbaataa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa fi Allied Chemicals guddaan galateeffadhaan. Asiruu egaatii bakkuma torban irratti dhaamirraa itti fufna. Egaa Israa'el raayyaa ittisa biyyaatitti illee deemtee waan ajaa'ibaa akka hojjette ni dubbatama. Isa illee natti himi. Teelee keessatti gara waggaa tokkoo fi gara waggaa lama waggaan siqu sana makalaakiyaatu na fudhate. Achi immoo makalaakiyaa elektirooniksii dipaartimentii kan jedhu sanan ture. Achi gara insaa staabilishii goonaa kan jedhu sana yaada dhufe. Achi keessa tureen insaa staabilishii nama godha keessaa nama tokkoon ture. Thank you. Galatoomaa. Naan dubbadhu yeroo baay'ee achi keessa kan ture iyyuu dubbachuun barbaadu. Security. Amma godhi akka gaarii jirra waan sodaachisu hin jiru. Jenneerra. Jalqaba xiqqoo ishee haasa'uunis akka beekamuun barbaadamu. Exactly. Ammatti garuu akka gaarii dhaabatee jira waan ta'eef shakkisiisu. Exactly. Ani achi keessa waggaa baay'een dabarsee gara waggaa jaamoo torban akkas hojjechuun jalqabe. Waa baay'een dabarsee achi keessa teekinooloojiyoota baay'een fidee akka dhaabbattu san kan nama godhe keessaa nama tokkodha. Maal jechuun teekinooloojiidhaan akka aweernasii qabatanii teekinooloojiidhaan immoo konfidensii akka uumamu teekinooloojiidhaan immoo akka fayyadamanii kan jedhamu sana yaada guddaa fidaan yaada sana immoo namni biraas istaabilishii haa godhu XY haa godhu waan rakkoo qabu. Achi ka'een immoo naannoodhuma Oromiyaa keessatti gana riisarch seenterii tokkoon dhaaba jedhee riisarch seenterii kalaqa addaa kan jedhu sanan dhaabe. Kalaqa addaa sanarratti ijoolleen immoo kalaqa danda'an immoo waan teekinooloojiidhaan guddachuu biyyi keenya akka fooyyoftu yaada guddaa fiduudhaaf otoo hin ta'in piraaktikaalii akka hojjetamuu danda'u Adaamaa galma Abbaa Gadaa jalqabee akka hojjetamu sana diriirsuudhaaf Oromiyaa biiroo pirezidaantii keessatti maayikiraafooniin gatamee hafee bara 1982 keessatti gatanii istoorii keessa kan kaanii maayikiraafoona sana guuree gara faankishiniitti akka godhan Philips kaampaanii irraa dhufe teekinooloojiin sun achi istoorii keessa taa'aa ture. Namoota istoorii keessa immoo namoota achi keessa amansiisee maal jedhee akka itti fayyadaman amma ammaatti isaan fayyadamaa jiru. Akka san godhee yaada displee ta'uu danda'u yaada hojjetamuu danda'u sana yeroo baay'een fida. Dhumarratti Oromiyaa irratti ammas waggaa gara waggaa 3 ture.
teknoolojii immoo kaar security system kan jedhu sanan jidduudhaan nan hojjedhee ture kaar konkolaataan hoggaa hatamtu abbaa manaatti bilbilti karaa agarsiiste waa'ee GPS otoo hin beekin. Kalaqa addaatiin innis kalaquma addaatiin. Anuu quban qabu. Inni paatantii lammaffaa kooti akka carraa ta'e paatantii lammaffaan kaar security system kan jedhamu na argadhe. Gara paatantiitiin appilaayi otoo nun godhe gara piroojeektii 16 caala paatantii kan ta'uu danda'a garuu waa'ee dhuma saayinsii fi teekinooloojii immoo quban qabde achi immoo itti dhiyaadhee isuma hojjettu paatantii dhuma gaafa gortuu muriin darba. Kanuma jiruutti fayyadamu ambiraa immoo gara biyya keenyatti ammam beekumsa teekinooloojiidhaan qabu namni keenya wantootni keenya ammam teekinooloojii appirisheetii godheetti lafatti akka bu'uu barbaadu kan jedhu sana hoggaan ilaalu namni tokkollee amma sanatti. Amma kaar seekuritii karallee ammallee gabaa keessa konkolaataa 100 keessa 20 qabu. Isa iyyuu agrii godheen KK kaar seekuritii jedhamu KK kan jedhamu san Isuuzii isaan hojii walii dubbannee fixee agriimentii irra godhee looyerii goonee waa baay'ee gadeemne booda dubatti ilaalinanii ofuma of duban laallaan. Namni tokko positiividha. Uumamni isaayyuu positiividha. Namni tokko immoo dabaa otoo hin hojjetiin waa'ee dabaa otoo hin galeen jallataan jira akkanuma uumamni isaa. Nama sanatti natti baay'ennaan gara biyya alaa kanatti deeme dura wal dorgommiidhaaf deema ture. Speen deeme, Morokoof deeme, biyyoota Afrikaa keessa kan jiran biyyoota baay'een deeme dorgommiidhaaf hojiidhuma kalaqaa kanaan deddeema ture. Dhumarratti garuma Speen Madriidin ture achi booda Swiidinin ture Swiidin immoo gara hojiidhuma kana beeksisuu kana gara Swiidinin deeme biyyoota baay'een deemuu jalqabnaan naagalee baqa biyyoonni guddachaa jiran maaliif guddatani biyyi keenya immoo maaliif hin guddanne biyyi keenya immoo amma barbaadu teekinooloojii irratti akkamitti barbaadu sana kan jedhu sana gaaffiin guddaa isaanaaf illee kanaaf baay'ee naagaluu dadhabe amma teekinooloojiidhaaf namni dhiyaateera the last position namoonni qabatanii taa'anii sanarratti amma sanaa deemee dubbisuu jalqabeera kanaaf hoggaan dubbisu anaaf negative feedback hin qaban positiividhuma waan ijoollummaa kootiin wal na beekaniif waan hojiin amansiisaadhaan waan na harka jiruuf isaan appreciate na godhanii na qabachuu danda'u garuu ijoollee baay'ee immoo carraa kana dhabanii immoo kan rakkatan immoo akkamitti namicha sana iyyuu argachuuf iyyuu karaan irratti cuccufameetu jira kanaafuu biyyi keenya teekinooloojiidhaan qabatamaadhaan fiigichaan waa'ee smart city kana dubbatu waa'ee dubbiidhaa fi practically walitti hin dhufu kan biyya kana immoo adda natti ta'e. Isatu barakkoo ta'e kan meenuu irra jiru waan biraati nyaanni si dhufu waan biraati. Thank you. Ammatti garuu akka durii sani miti waan keessa kee jiru ifatti dubbatta abbaatu furmaata itti kaata. Dandeettiin kalaqaa biyya kana keessatti sababiin guddaan ani Israa'el akka inni si argachuudhaaf barbaade dargaggoota hedduu yuunivarsiitii garaagaraa irratti teekinooloojii amma kan akka Turkii fa'aa biyyoota gurguddatan jedhaman meeshaalee diroonii kan hojii wal qabates ijoollee dhiyeenyaan bira gahee waan inni isaan wajjin haasa'een jira. Gabaasaaf yookaan immoo footoo si wajjin ka'uudhaaf malee qaamni mootummaa waan san riil godhee osuma dandeenyu ja'a. Aduun tarii dhibbaan biyya alaa jiraachuu danda'a waan kana akkan hojjenne isa qaamni ilaalatu deebisuu danda'a. Ijoollee kana garuu abbaan barbaade haga barbaade waa hojjechuu gaafa danda'u ifa baasee hin dubbatu ta'a. Wantichi erga dhume booda laawunchi gaafa ta'uudha kan arginu. Biyyoonni hedduun meeshaalee waraanaa gurguddaa irra gaafa hojjetan kana jalqabee jira jedhan. Akkaataa seekuritii saniin itti deemuun hin danda'amu moo dhugumaa dandeettiin hin jiru. Sammuun akka Israa'el fakkeenya godhachuudhaan dargaggoonni hedduu akka biyya kana keessatti dhalatan nan beeku waan ta'eef. Amma maaliin rakkoon kan hojiirra jiranii fi kan teekinooloojiirra jiraniitu adda ta'e. Waa'ee teekinooloojii badaa hin beekne tana hoogganaa ta'uu danda'a. Kanaaf isa amansiisuudhaaf isa akka galuuf gochuudhaaf ani waan practically waan na mudateedhaaf jechuun amma kana na beekanii amma kana hojiidhaan amansiisee amma kana immoo waa'ee backgroundii koo namni hin beekne tokkollee hin jiru jechaadha. Isaan wajjin walii galee even ambiraadhis kaffaltii malee soofteerii tokko hojjennee isinitti fayyadamaa jennaan dhumarratti parsanaalii godhaniit otoo nutti hafee maal wayyaa jedhaniit kan sitti himu jiru. Teekinooloojii kanarratti undermine gochuu na fakkaate. Waa'ee teekinooloojii sanii hubannoo dhabuu osoo hin ta'in teekinooloojiidhaaf namni quba hin qaba. Garuu Israa'eliin hojjetaa, Riittaayin hojjetaa jedhee qaamni amanu hin jirudha gaafichi. Thank you. Ambiraa immoo maal inni kan si ajaa'ibsiisu fakkeenyaaf walga'iidhaaf jedhaniit yookiin immoo teekinooloojii sheerii jedhanii immoo kan deeman isa. Amma kan na mudatee fi kan achi arganiit ajaa'ibsanii maal ta'anii biyyattiin kun akkamitti guddattee jedhu.
biyya isaanii akkamitti hacuucaa akka jiranii isaantu beeka. Biyya isaanii amma fakkeenyaaf ani achi booda maalan ta'e kanuma otoo jiru jechaadha maalan godhe biyyi kun amma kana na rakkisnaan amma kana immoo gufuu taanaan amma kana immoo positive mindin yoo baay'achuu baate ani by the way positive mindin naa baay'atu jedhee yaadu uumama kun kooyyuu negative percentage namoonni negative ta'an iyyuu nan barbaada uumama kootu maaliif waggaa waa tokko hojjettu nama positive qofa ilaaltee deemnaan kufiinsi kee kufaa miti kan ta'u in kaatu iyyuu nama positive qofa qabattee deemuu qabdu negative qabachuu qabda maaliif wake up si godha namni negative waggaa si mudatu guddina kee salphaa miti fakkeenyaaf suuqii asii banteetta inni sun maaliif nama biraa bantee waggaa siin jedhu ati yookiin suuqii sana fooyyessiteet gara supermarketiitti guddisuu dandeessa. Kanaafuu nama negatiiviin hin jibbu ani gonkumaayyuu hin jibbu pozitiivii qofa jedhu ani. Pozitiiviin uumamaanuu pozitiivii namni hoggaa uumamu right fi left qaba. Kanaafuu rightiin kee pozitiivii ilaalnaan negatiiviin immoo akka bitaa keetti ilaaluu dandeessa. Kanaafuu paaworiin faankishinii kaameraan faa kana hunda kan hojjetanii negatiivii pozitiiviidha. Negatiivii pozitiiviin bakka hin jirre hojiin hojjetamee hin beekamu. Garuu maalinni negatiivii percentiin hoggaa baay'atu kan pozitiivii hin hacuuca. Hin guba. Kanaafuu pozitiiviin baasuudhaaf akka teekinooloojiitti siyaasa. Teekinooloojiidhaan namni pozitiivii baay'ate jennaan negatiivii sana waan balleessuudhaaf maal ta'a namni qixxeetti deemuu kan danda'u sana maalli faankishinaalii gochuudhaaf yookiin hojiin hojjetamuudhaaf namni lamaanuu sanuu hin barbaachisa. Dipaartimentii tokko keessatti yookiin immoo hooggantoota keessatti. Kana garuu maalinni teekinooloojiidhaan fuunduraan biyya guddisuudhaaf namni negatiivii baay'annaan biyyattiin hin guddattu. Ani Israa'el amma rakkoowwan akkasii nama sammuu bareedaa biyyaaf ta'u warreen qaban finnee miidiyaatti hin dhiyeessin akka gaazexeessaa kamiitittu darbinees immootu erga interviyuu taatee bara 2 bara 3 booda jijjiiramni ati fidde maal jennee gaafa deebinee gaafannu sammuu ajaa'ibaa akka qabu namichi sun osoo arginu rakkoowwan akkasiitiin hudhamee haga barbaadamu biyyaaf osoo hin godhin deebee miidiyaa irratti namni deebi'uu hin jira. Ani baay'ee tokkotu natti dhaga'ama. Garuu tarii kaleessarraa harrii wayyaa pilaas bormoo guyyaa addaati jennee waa yaannuuf ijoolleen kun ammas hin jiranidha. Dandeettiin hojjechuu ammas hin jiraadha. Piraayim Ministeerri Dr. Abiy erga dhufan booda rakkoowwan amma jiran kunneenis hin jiranii ka jedhu kana noo ta'e ammas dubbachuu qabna jechaadha. Qaamni sirreessuu qabu haa sirreessuudha. Ani al tokko qaamni waan kana sirreessu qabsaa'ee haga dhumaatti qabsaa'ee harkaan laatiin jedhama. Ani haga yoomitti qabsaa'ama tarii Israa'el hanga ammaatti gitintiraa amileen kee tuqamaa biyya alaa deemtee caalmaatti kakaatee dhuftee qabsoo keessa jirta ta'a qabsoodhuma teekinooloojii biyya kee keessatti guddisuudhaaf. Haga yoomitti qabsooftaadha qabsoon kun daangaan qabu hin xumuramudha rakkoon kun furamee even sammuu keetti wantoonni gurguddoo hojjetaman hin jiru. Caalmaatti maaliif oomishamanii biyyaaf bu'aan buusne wanni kun ammas dhaabachuu qabaadha. Yaada guddaa naa kaaste amma fakkeenya ofuma namarraa miti kanan kaasee dubbadhu fakkeenya ofumarraa kaasee otoon dubbadhe ani ispeeshaalii waan hunda ilaalee namni na gorsee na amansiisuu hin danda'u amma fakkeenya maaliif the last person kan jettu sanatti dhiyaadhee dubbisee waan jiru hunda ilaalee ati biyya kana keessatti waan kalaqaa kana jaalattaa waan teekinooloojii kana jaalattaa otoo maal gargaarte sii wayyaa jedheeyyuu yaada naan kaasne namni tokko hin jiru maalan godhee mee akkamittan gargaara ijoollee kana amma tootaalii maalan komii kumachuudhaaf tokkoffaa tokkoffaa maalan godhee tootaalii rakkinni koo guddaa maaliin faayinaanshaaliidha miti faayinaanshaaliidhaan cimuun qaba of animmoo Israa'el beellemaa taanaan personaalii koo geeddareeraayi maaliif amma ilaalaan jira dura waa'ee maallaqaa yaadu ture maallaqni maallaa godha maallaqni lafa argamuu danda'a kan jedhu sana yaada miti maallaqa waan qabaachuu baadhee biyya Afrikaa kana keessatti hojii hojjechuu hin danda'u namni ispoonsara yookiin si godhuu hin danda'u yookiin mootummaan maallaqa kanaan hojjedhuuti naa deebisa jedhee si amanee iyyuu siin kennu kanaaf maalan godhee gara biree Ameerikaanitti deemee hojiin hojjechuun jalqabe barumsaan barachuun jalqabe cyber security'dhaan graduationii godhee Projektoota guddaa keessa Comcast jechuun projektoota NASA keessatti hojjetamuu danda'anidha. Comcast keessatti hojjetamee haayirii ta'een achi hojjechuun danda'e ofan danda'e jechaadha. Of hoggaan danda'u immoo maalan jedhe biyya koon yaade jechaadha. Biyya koon hoggaan yaadu akkamittan geeddaruun qabaan jedhe. Adoon tarii dogoggora ta'uu danda'a. Sirriidha. Amma Ameerikaa gaafa deemtu maalan biyya kiyyaaf hojjedheedha. Thank you. Aboo biyyi tunumaan aangoone jedha. Biyya kana keessatti kan jiru. Garaagarummaa isaa argite namni biyya tana
Ani ilaalchi kee akka jaraa waan naateef galatoomii siin jaal. Biyya kiyyaaf warri jedhu biyya kana keessatti badaan jiru. Hundurraa dhaateetuma. Exactly. Bakkee baqatanii kan bakkee deemanii koo Ameerikaan jechuun the last movement nama hoogganaa jettu sana hundatu baqatanii kan itti eessanidha. Ani garuu achitti hojjedheen amma danda'u hoggaan fixee. Ammas dhufte immoo. Ammas ma dhufee na maalan godhee the practically maalan jedhee amma humna kootti danda'uuf amma hamlee kootti danda'uutti. Amma umuriin jiraadhuuf eksi dhufee waan waa'in dhufee Oromoon hoogganee maal hoogganee I don't mind. I don't care. Ani sana miti yaadni koo. Yaadni koo ani teekinooloojiidhaan biyyiin kun fayyadamuu dandeessisu. Baqa the last movement kana hojjetamuu danda'u jedhee. Thank you very much. Garuu laal maalirraa sirraa hubadhaseeti. Sammuun kee still now alive akka ta'e akka namni hubatuu fi deemsa ati murtiiwwan ati murteessitee keessa ceete aboo dhugaas dubbachuudhaaf kufuudhaaf sababa gahaa qabdaayu. Garuu bagan kufin. Israa'el bu'aa bayii kana hunda ce'ee sadarkaa irra jiru irra gahee jira waan ta'eef ammas wanni kun itti fufuu hin qabudha. Qaamni ilaallatu dargaggoota akkasii waa innoveet godhan haga dhumaatitti waliin duukaa buutanii bu'aa isaaniillee miidiyaa irratti akka uummanni beeku ta'uu qabaadha. Maaliif dargaggoota hedduu qaamanillee keessaanillee sooshaal miidiyaadhaan warreen komii keessan na biraan gahaa jirta waan ta'eef qaamni ilaallatu dargaggoota akkasii sammuun isaanii akka nu harkaan miidhamne akka taasiftan gamanumaan isin gaafadha. Israa'el waan kana hunda akka isa mudateef san keessaa bahee har'aas ga'uusaa muuxannoo isinii qoodaa jira jechuudha. Israa'el ammatti garuu zaa qabnu wajjin Ameerikaadhaa erga deebitee booda dhaabbata guddaas bantee Finfinnee kana keessatti socho'aa jirta. Dargaggoota injiinaroota sooftiweerii kan wajjin wal qabatee eebbifamanii dandeettii qaban walitti qabuudhaan sooftiweerii yookaan appilikeeshinoota naaf fakkaata dhuunfaas ta'ee mootummaadhaaf hojjechaa akka jirtu. Sooftiweeriiwwan yookaan immoo appilikeeshinoota ati kalaqaa jirtu kuni sooftiweeroota baay'ee ciccimoo akka ta'an quban qaba. Uummanni keenya waan sooftiweerii kana dhuunfaatti hojii isaatiif ajajuun kun baramee jiraayee gabaa biyya keessatti sooftiweerii gurguruun kun baramee jiraayee kan jedhu kana mina deebisi. Galatoomi baay'ee. Maal assemble company establish gochuufan dhufe yeroo duraa hoggaan dhufu assemble company jechuun maaliif moobaayilii fi kompiitarri asitti hojjetamu biyya alaadhaa dhufu. Biiroo keessatti immoo deemeen hoggaan laalu moobaayilonni kompiitarri faa printerii faa stoorii keessatti guutaniiru stooriitti gatamanii jiru. Sana finnee assemblii gooneet biiroon kun hoo fooyyessaniiti smaartii kompiitaraatti gara smaartii toggaa geeddaran baadiyyaan immoo akkamitti fayyadamuu dandeessu. Kan immoo gara baadiyyaa tokko fudhannee isaan immoo distribuutii gochuu dandeenya kan jedhu sana yaada sana fidee. Achi sana godheena gaaffii maaltu barbaachisa investimentii barbaachisa investimentii akkamitti gaafachaa piroozijarii investimentii keessatti kan gaafataman keessa hunda guutee nan galche. Nan eegee decisionii fidamee nama 10 yookiin nama 16 irratti mallatteessee the last movement gaa deemu namicha tokko bilatti istaakii godhe namicha abbaa isaan kaasu maaliif istaakii akka godheeyyuu sababni istaakitti goote sin beekama. Nan beeka. Ati miilaan deemaa jirta. Thank you. Inni ammas hin hafne. Hin hafne. Ammas wanni kun yoo kan itti fufute xiqqooshii irra rakkisa waan ta'eef gaama ifatti dubbachuu dandeenya waan ta'eef dargaggoonni hedduu waan garaagaraa hojjettanii biyya waamsisaa jirtan keessumattuu raayyaa ittisa biyyaa keenya kanaaf wantoota fayyaduu danda'an warreen hojjechaa jirtan hin jirtu. Israa'elis namootuma akkasii keessaa isa tokko waan ta'eef gidduutti garuu bifa barbaadamuun sammuusaa ittiin fayyadamne. Kunumti immoo gara biyya alaatitti illee dandeettii fi sammuusaa kana qabee akka deemu taasisee jira. Garuu inni abdii osoo hin kutatin ani dediikeeshinii akkasii saakrifaayii akkasii kuni nama addaati maaliif jireenya qananii akkasiitirraa waan duraan jalqabe san fiixa baasuun qaba jettee as deebi'uu keetiin illee guddaa galatoomi sin jedha. Achi maalan godhee yaada san amma miliyoona 120 jira biyya kana keessatti namni uumamaan jiraatu biyya Itoophiyaa kan jedhamtu keessa jedhamne miliyoona uumamna miti nama 2 nama 10 istaakii naadiraa godhe jettee yaada kee istaakii gochuu sirra hin jiru. Kanaafuu maalan godhee Itiyoo Innovation Center kan jedhu san American company keessatti biyya Ameerikaa keessatti friend company godheenan sister company godheenan asitti sangaataraa biira establishing godhe. Establishing godheen ijoolleen akkamiinan fide ijoollee yuunivarsiitiidhaan eebbifamanii hojii dhaban. Ijoollee soofteerii hojjechuu danda'anii fi karaa carraa dhabaniiti piroojeektii isaanii baasuu kan dandeenye walitti fideenan hojjisiisuu jalqabe.
Smart City kana hojii wal qabatee muuxannoo biyya alaatii qabduu fi dandeettii addaa qabdu kana wal simsiisuudhaaf waan yaalteen jira. Piroojeektiiwwan gurguddoo magaalota Oromiyaa gurguddoo Finfinnee dabalatee piroojeektiiwwan babbareedaa bakka itti hojjechaa jirtu hin jira. Eessatti milkooftee waa'ee maaliiti? Galatoomi. Waa'ee smartii kana dubbatu namni smartii otoo hin uumamin waa'ee smartii dubbachuun irra hin jiru jedhee yaadan kaasa. Namni dura smartii ta'uu qaba. Waa'ee smartii fiddeet namni smartiin ta'uu baannaan akkamitti walii fayyadamuu hin dandeessu. Mismaarii sitti ta'a beektaa? Exactly. Smartiin mismaarii sitti ta'a dhumarratti. Kanaafuu tootaalii maalan godhee laga xaafoo gara smartiitti akka geeddaramu yaada guddaa fideenan siistama hojjetamee fi sartifaayidiina godhanii naa kennanii. Thank you laga xaafoo. Warra gaggaarii hojjetanis gidduu gidduutti kaasnee darbuu qabna. Exactly. Waan dhugaa irratti dubbachuu qabna. Warra eenyu sulultaa irrattis siistama na hojjisiisanii siistama sana faankishinaalii godhaniiti isaanis. Nu biratti hojjete? Sulultaanis hojjetameera. Amma piroojeektii guddaa qabadheeraan gara paperless projectii jechaadha. Especially document transaction isaanii, hordofii isaanii, waan akkamitti hojjetamuu danda'u kan jedhu sana kan hordofuu danda'u soofteeroonni baay'ee management system, store management system kan jedhamuu fi application, mobile application akka fayyadamuu danda'a. Akka WhatsApp, Telegram ofuma dhuunfaa isaaniitti dhaabbanni tokko fakkeenyaaf Google dhugaa jennu Google company ani isaa qaba. Telecom ani isaa hin qabamu. Telecom kan jennu website qabaachuu danda'a. Garuu application hin qabu. Appii kana fa'a amma teelebirrii maal kan jedhan jalqabanii sana miti. Waan akkasii sana developii gochaa jira. Riittaashoo hidhaflee naa qopheechi tokko. Rakkoon jiru waa'ee akkasii irratti galleerra galaan piroojeektii gara 10 nuu kennanii gara piroojeektii sana irratti hojjetaa ijoolleedhuma irratti galchi. Kanaafuu waa baay'ee keessatti paartisipeetii gochaan jira. Rabbi wajjin amma kan biiroo kantiibaa keessattis piroojeektii tokko finneeti. Isaan irratti the last movement irra jira already deploy gochuu sarbarii irratti akka itti fayyadamaniit biiroo kantiibaa magaalaa Finfinnee irratti apply akka godhamu inni xinnoo gufuu natti mudataa ture isa solvii gochuu nan yaala amma dhumaatti itti deema jedhee nan yaada rabbi jedhee siistamni smartii kan jedhamu sana otoo hin dhufiin immoo otoo keessa keenya galiin wanti ta'uu qabu scratch jira. Otoo waa'ee daandii dubbachuudhaaf karaan isaan banama kan jedhamu injineeringiin yookiin immoo formaaliin deemee dhaabbachuu kan qabu malee waan dhuma irratti dhaabbannee dubbannee gufuu kanatti hin taane sana yaada. Kun amma ta'uu baannaan smartichi deemee bakka itti dhaabbatu hin jira. Exactly. Totaliin dhaabbata bakka. Okay. Ani counseling and guidance illee waan barbaadu na fakkaata. Plus namoota akka keetii kana amma anaa fi Israa'el dhugaa dubbachuudhaaf hagan si beeku miidiyaadhaan hagan si beeku waggoota dabarsite kana keessa kufaa kaa as geessus gara dhumaa kana garuu wanti fooyya'aa hin jira. Wanti gaariin jira. As far as ani sammuun kee hagama akka deemuu danda'u beekuu nan beeka. Haga kanallee tanaa warri ciifnan jette sariin waan jedhamu jira. Bormoo to tell you the fact wanti gaariin jira ta'e yaada. Abdii kutachuu hin qabnu ammas rakkoowwan jiran akkanatti miidiyaa carraa argannetti baanee akkasirratti dubbachuun furmaata ta'e yaada. Marii dubatti hafuunis gumgumanii hidhii xuuxanii tumataan hin ta'u. No sana yaadnaan immaa atis uumama kaa. Amma kun nature uumamaatti walitti fidaan yeroo baay'ee teknooloojii rogaa yaadu uumama namaati. Kuni asitti gufuu natti mudate jettee dargaggeessi dhaabbate jechaan sanaaf achievementii kennitee jechaadha. Gonkumaayuu dhaabbachuu hin dandeessu. Karaa baay'eetu jira. Opportunity baay'eetu jira. The last opportunity jettee kan yaaddu amma umriin kee lafarra jirtutti the last opportunity kan jettu jiru. Plan A yoo qabaatte plan B bukkee kaa'uu qabda. Plan B keetti plan A keetti gara plan B yoo dhuftu plan B dhaan jettuun plan A dha jechuu qabda. Inni sun hoggaas jalaa dhumuu jechaadha. Kanaafuu. Mee Israa'el dargaggoota amma hojii wal fakkaataa irratti seenanii illee gaafa koosh gootu gaafa gorsitu tibba kana naannoo Buraayyuutti waan dhagee tokko hin jira. Waan gala'aa ta'uu danda'u akkaataati kuftee kaateefaa gaafa gorsitu argeen jira. Fakkeenyaaf amma ijoolleen Buraayyuutti kan kaampii Buraayyuutti kan galanii jiru. Indoom akka carraa ta'eeti anatu daanyaana godhaniit na fudhataniit ijoollee sanatti
trainingi fudhatanii akka dhufaniitti gara miliyoona 13 immoo akkasitti badhaasa argatan ijoolleen sun akkasitti argatan sponsora na gaafadha ijoolleen sun maaliif amma dhumaattan waa'ee indoom deemuun barbaanne ture as galaan akkasitti galaan jedhee buraayyuutti qophii akkasii jira please dhufiitii evaluate nu godhii evaluation kee barbaannaa jedhee hoggaa na waamaniyyuu oon deemuu baadhe jedhe ijoollee sun hamlee isaanii qabu kanaafuu ijoolleen sun immoo everyone na beekaniiru understanding achi booda ndoom ani commenting tikennisan ani yaada tikennisan appreciate godhanit ammaammaat na bilbila text na gocha hojii dhuma hojjetaman san immoo gufuun saani maal akka ta'uu danda'u san hojii barbaade hojjechuu dandeessa dhumarrat kan case mitis jedhamuu dandeessa isa iyyuu accept gootee darbuu dandeessa ajaa'ibaati kanaafuu nama akkasitti akka uumamuun barbaada namoota baay'ee keessatti akka involve gochuu dandeessa amma humna kee danda'utti amma hamleen kee danda'utti nama gargaaru Ugaan nama gargaartu immoo Rabbi si gargaara waan carraa guddaa argachuu dandeessa malee akka yaada kootti ani amma sittan qaqqaba jedhee yaadu amma immediately biyya kanaa bahuu hin danda'a waan tokko nan qabuu hin danda'u garuu maalinni akkuma biyya kootti amma dhalataksi baadiyyaatti dhaladhee Finfinneetti seenee amma Ameerikaanitti hojjechuu danda'u sanattan arge miti otoo ijoollee karaa ani waan hunda stabilii godheera baqa biddeen tokko caala nyaattu siree tokko caala raftu jireenya amma jiraadhu caala danda'uun jedhu baqa amma establish ta'eera garuu nama akkamitti gargaaruu danda'a baqa nama ijoollee akkamitti karaa banuu danda'a ana darbeera amma ana nageera jedhuun otan hafe googil irratti namni akka barbaade poostitoo hin godhin waggoota darban waggoota 13 dura poostii godhameera Genius Young Ethiopia the first Africa jedhamee newspaperiin Al Jazeera BBC Voice of America amma sanitti deemeera hojiin ko garuu amma kana ta'eera jedheen miti kanan jiraachuu danda'u amman danda'utti ijoollee kana gargaaruun qaba amman namuudate kana akkanatti gufuunatti dhufe jedhee otoo posting godhe amma gazet isarratti amma kana otoo qaqqabee nuti aysaa qaqqabna jedhanii taa'anii isaanii irraa ku thank you ayye Innovator Israel beellama Finfinnee irraa kaatee ganamaan na bira ga'uudhaan eessa ture Israel maal hojjechaa jira ka jedhu kana uummata kiyaamata 15 ol erga dabarsitee booda deebitee akkas furdattee uummata kee waliin waa walitti dhuftee waan irra jirtu ni himuu keetiin guddaa galatoomi siin jaa muuxannoo kee kanarraa dargaggoota akka keetii waa uumanii dhufan innovator ta'aniif gala'aa guddaa akka taatu abdii guddaan qaba. Waamicha kiyya kabajuudhaan argamuu keetiinis maqaa daawwattoota televezyiina Faanaa Riittaashootiin guddaa galatoomi siin jaa. Galatooma. Ergaadhuma si carraa si laadha. Ergaa dabarsuuf kanan danda'u akkuma biyyaatti biyyi keenya kanarra jirtu hin beekna. At least nama keenya rakkatan ilaalanis darbuus waanuma rabbi nu mudate sana keessatti hafuun biyyatti kun guddachuun ishuu naftu. Garuu amma jiraanyuutti otoo pozitiivii taanee dabarsinee otoo nama gargaarre namoonni immoo teekinooloojii aweernasii kan hin qabne taanaan immoo baratanis ilaalanis nama sana inkireejii gochuu appirisheetii gochuu waan barbaaddarratti amma qaqqabuu gochuu yeroo jireenyi keenya yeroo tokko addunyaa kanarratti yeroon sun hin dhabamti yeroon sun waggaa dhabamtu hin gaabbiti kanaafuu rabbi nu gargaaru biyyattiin keenya rabbi nu haa eegu walaa jaalannu walaa guddannu galatoomaan jedha. Horinaa buli. Kabajamtoota daawwattoota kennaa turtiin kana fakkaataa torban keessummaa kanarraa taphoota babbareedoo kanneen birootiin haga walitti deebinutti qopheessaaf dhiyeessaa Riittaa Taaddalaa Daayirektarri kiyya Fayyisaa Addunyaa kaameraaf sagaleen immoo Riittaa ispoonsaroota kennaa abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa fi Allied Chemicals guddaan galateeffadhaani. Magaalaa Adaamaa gamoo ol yaadi jalatti kan argamu Abbukkii Protocol gama ispoonsara uffataatiin lafaana ture galatoomi jaan haga torbanii horaanaa bulaa. Abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa qo'annoo fi qorannoowwan saayinsii fi teekinooloojii bulchiinsa gaarii fi tajaajila siistamaa biiroolee hedduuf dalaguudhaan hojiirra oolchee bu'aa abdachiisaa ta'e galmeessisee jira. Hojii daataa seentarii fi Oromiyaa dijitaalisuuf siistamoota hedduu misoomsuun magaalota smaart gochuu keessatti shoora olaanaa taphachaa jira. Musaajiiwwan appilikeeshinoota siistamoo hojii kenniinsa tajaajila ammayyeessan biiroolee hedduuf misoomsee hojiirra oolchee jira. Argannoowwan saayinsii fi teekinooloojii qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa keenyaaf fayyadan misoomsuu fi madaqsuun hojii boonsaa hojjechaa jira. Kaaffee saayinsii magaalota hedduu keessatti ijaare wiirtuu kalaqaa ta'uun dargaggoota hedduu oomishaa jiru. Teekinooloojiiwwan damee dinagdee fi fayyaa darbees kanneen biroo deeggaran qorannoo fi qo'annoodhaan deeggaramee misoomsuun hojiirra oolchee bu'aa qabatamaa galmeessisaa jira. Ammas bu'aawwan saayinsii fi teekinooloojii hanga ammaatti argateen daran babal'isee hojiirra oolchuun biyya saayinsii fi teekinooloojiin keessatti dagaagee ijaaruuf kutannoodhaan hojjechaa jira. Abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa.
እጅግ ዘመናዊ ፋብሪካ ዓለም በደረሰችበት የቴክኖሎጂ ውጤት ተደራጅቶ ብቁ ኬሚስቶችንና ዘመናዊ ላቦራቶሪዎችን አሟልቶ ለኢንዱስትሪዎች ግብዓት የሚሆኑ የተለያዩ ኬሚካሎችን የሚያመርት የዘርፉ የጀርባ አጥንት በምርቶቹ ጥራትና አቅርቦት የሚወደስ አላይድ ኬሚካልስ ለሳሙናና ዲተርጀንት ፋብሪካዎች፣ ለቆዳና ብረታ ብረት ፋብሪካዎች፣ ለግንባታ ሥራ የሚውሉ መሳሪያዎችን ለሚያመርቱና ለወረቀት ፋብሪካዎች የሚያገለግሉ ሶዲየም ሲልኬት በፈሳሽና በጠጣር፣ አልካላይንና ኒውትራል በፈሳሽና በጠጣር፣ ሰልፈሪክ አሲድ፣ ሊኒየር አልካላይን ቤንዚን ሰልፈሪክ አሲድ ላፕሳል፣ ሶዲየም ላውሪል ኢተር ሰልፌት SLES፣ ኮልኮዳይታኖላሚድ CDEA፣ ኮካማይዶ ፕሮፒል ቤታይን CAPB እና ሌሎችንም ኬሚካሎች በጥራትና በበቂ ሁኔታ አምርተን ለደንበኞቻችን ስለ አጠቃቀማቸው ስልጠና ሰጥተን በተመጣጣኝ ዋጋ እናቀርባለን። ለዚህም የበርካታ ISO እና አውቶራይዝድ ኢኮኖሚክ ኦፕሬተር AEO ሽልማቶች ባለቤት ነን። አላይድ ኬሚካልስ የሬታ ሾው የፕላቲኒየም ደረጃ ስፖንሰር